مالف نعرف ستمي أمال شنقول اسم بيا ربسن كيسين أرب سياباتوك أنا مالف جل في دتن إيش دي أنا هما سنين جد والله رب ما تسني فتملي مي برو هيرنتي يا مالي أني برو جرانكيا جران أنا ما تكرر جايكوني برو لي والله وانت ربي كناهم بيكني إيسا أوا سنين جننا نقرب سنا أنا waa isinin goon an kominti namaatu deebisu yoo takka takka taate malee wallahi nama dhibdanii bir amma takka eessa suuraa kiyya gadi garagalchite na arrabsaa jirti akkas ta'uu baatte qabatu wallaalte ka qabachuun beene maaliif waggaa torba hojii jiraadheen beenama waggaa torba hojii jiraadhee ilmoo irraa argadhee biraan wallahi nama dhibdu garuu hunda keessaniif warri na arrabsitan rabbiin sajaa keessan isinii haa kafalu ani homaa isiniin jedhu isin arrabsu ani nama safuun guddate nama maatii kiyya kabajaa qabuu fi namni maatii qabu jechas laallata haasawas laallata bakka deemus bakka dhaabatus laallata malee bakka argetti mul'adhu an السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجيبت بطوكو ستي دبتا زينو. توك الرالي بايجي ليبي كي تفدو بايجي. أبام فيتي سيارب سوميتي تجيبت سيارب سوميتي وان فيتي يو سنجي تاجك إيسا توي وان نسرابون جور. إنو أكتا سبينا سيجالي جديك أملي سبينا. كل شارموطا أما واسنجة چوندن ديتو سيغلي ميتي كايسي الربسي نما براتي مالتا يتني مسكين ربيتين إسين كموكا إسين اتجابسو فيتني إسين أمون أكا كيساني سنجتشو إسين واجه چوندن ديتن والله بالله نمني زينبات قوتن ربي يو اتي سنجافة والله بالله إيسا مجاتي ملبا كيساني سنغوة إسين كايسين الرب سيريدي دا ديما ريدي دا واجدا مالا تيتني مالي سنغوة مجتين مال الرافيتا إنو تو زينبا سغالي ناتالي سنين جنة سغالي للين تاينا في زينبا لين ديگرينا أفان كيسان راجو قالا دام جتي جرين نسي أجراتو إلما يسي أغد فتو إلما يسي غد فتا جرتي مالي سنغوة إسن تويته akka ilma nama ganda arsi keessa baate adaba dhabdee asirratti baate ganda nama arrabsuu dhabdeemu ganda keessa maqaa nyaatu dhabdeemu kana irraa feetanii wanni isii arrabsitanuuf miidiyaa rabbaatanii kolkoleen Zainabaan adaba qabdi Zainabaan amala qabdi yoo uffattu yoo deemtu yoo waan hunda yaturraa bareeda umaa ittiin nafne kanaafiyyuu of kabaja mucatti rabwa wallahi intinani Zainaba nama murasa mata kabicha arge namni bira namni sitti dubbate injo isi mata kitti arge ani sisi mata kitti arge male nama bira hin agarre dhugaa dubbachuufi ani garuu na dhibe maaliif akkana arabe yoo taate kanaan dura fakkeessitu riidi arrabsaa turte riidi makana jechu riidi jaalatteellee miti sigaleemi riidi kana arrabsitee miicabaate arraammoo tana gadi garagarchiti fakkeessituun sigaleemi wanni mucatti gadi garagarchitaniifillee wanni waa'ee Zainabaa dubbataniifillee tokko hin jiru gimaatamullah wallahi billahi alafaan nama banasi la bakka yoo callisanillee namni wannoon beeku mucattiin adaba qabdi beekta adabaan guddadhee ganda adabaa keessa dhufe jettee isin jala callistii malee deebii isinii deebisuu wallaalteetii miti. Seegalee
afaan qabdii akkuma isin dubbatanitti dubbatuu dandeettan. Garuu iyyuu nama akkasiisanii miti. Mucattii irraa adabadha. Ka isin arrabse adda jira. Zainabaa irra gora maqaa Zainabaan kaasina ilma isii guddifataa jirti adabaan kabajaadhaan jechuu. Waan makanaayyuun dubbatiin achi uummata inshaa Allah faandoo keessa baya sirratti waan namaan jedha wallaahi billahi. La ani garin dubbanne beraan isii takkitti arge sila mucattiin nan beektu afooloo iyyuu ittiin qabu nama sheer narratti godhe. Sila maal godhe ijaaluma seenetu maan callisee jalaa bahee. Maali ta'uu akkas ta'uu maali baga maali jetti. Ajaa'iba wallaahi nama dhiba. Ani kanallee isiniin hin jedhu ani hooma takkallee isiniin deebisu. Deebi'i. An jiraataadha wallaahi. An galgala gisee amma Zainabaa osoo laal suuraa isii gadi garagalchuu miti. Ijoollee qabatu deebi'aarraa. Zainabaa osoo isii suuraa isii gadi garagalchuu miti. Warri tokkokkii banatee jiru ka Oromoon tokkokki irra jirtu osoo suuraa isii gadi garagalchite deebii gadi baatee inuma isiniin deebisne. Inuma deebii takka isii irra hin arganne Zainabaarra. Afaan takka deebii isiniin deebistu inshaallah isin. Senegalee waan feetan godhuu dandeettan suuraa isii dhimma ittiin qabdu suurarra. Yoo gadi garagalchitan akkatti isin bareeddu. Warqii fakkaatti maashaallah umaa ittiin nafne mucattiin teen. Si galee? Kanaafiyyuu of kabaja. Lekki bale. La tokkotu dhiirrillee arrabsaa jiraadha. Na arrabsanii dhiisaa warri obboleettii qabani. Obboleettiin isaas waan taatu hin beeku. Warroonni bultii qabdanis bultiin teessan maal akka taate hin beeytani. An hundaayyuu wallaa deebii isiniif hin deebisu. Nama na arrabsus kana faarsus. Ani deebii Baan taatee jedhanii si arrabsan uummata. deebiiren. An amma wallaahi rabba lakaaba galgala hin agarreen. Wanta amma asirra deemaa jiru kana irraayyuu quban qabu. Nu nama sadii nama afur meeqan mashwaara ijoollee taphachiisnee akkas Museenaa fa'aa jenne deemnee deebinaan ollaan irra hin turre yoo asii deebi'u kun suuraa ol garagalchaa kun gaggaragalcha. Ani wallaahi na dhibe warroonni immoo tokko wanti isinii dhaamu barbaade yoo rabbii sodaatan ta'e suuraa daa'ima kiyyaa mataa gadi hin garagalchina. Takkallee suuraa. Mee furoo amma firoo maal beeka abaartan abaarsi ilma isan abaartan. Ilaali obboleeyyan biyya namni Zainabaa jaalattu ilma isii waliin jaalattu kijibdoota malabbaa keessanii ilma isii abaartan. Maal isin godhe miskiinni rabbi? Maaliif abaartan? Gochuu dandeessan. La an abaarree bere suuraa mataa gadi garagalchanii nama isaa wajji poostota. Barta rabbi ilma kee akkana si haa godhu si jala haa godhu riidi. Ilmi sun bar isiirra bahe tanarraa bahe bar. Ilmi sun jechuun ilmi abaarramaa jiru sun isiirra bahe. Taate ilma sanillee jaaladha. Garuu ana suuraa kiyya akka barbaadan gochuu dandeettanii garuu daa'ima kiyya rabbi akiratti isin gaafadhaan. Wallahi billahi ishee. Maal godhataa hartaani? Rafne? Akkasi awwaa birallee haasa'uuf hin seenne an akkanumatti seene akkuma duraan seenu seene malee nama sarrabsuuf hin dhufne. Warroonni suuraa kiyya gadi garagalchitanis galatooma. Deebi'ee ana gadi garagalchaa garuu suuraa daa'ima kiyya amaanaa isinitti haa ta'u. Maal gootee gadi garagalcha suuraa kee maaliif gadi garagalcha maal isaan gooteeti rakkoon isaa sirraa qaban maal inni
maal jetteen na arrabsite ganda namaa xuyxe sababaan soorumti keetiyyuu gad deebisaniif maalinniidha si galeemi maal sababaan maal sirraa fedhan moo isin gadi baate barri yaani ajandaa ittiin barbaadatu fi Zeynaban gadi baate osoo waffeetan gootan inshaallah laal suuraa miti laal suuraa miti inshaallah maallaqaan iyyuu fiddanii waan dhiiranuu walitti xaxxanii jecha osoo gadhiistanii Zeynaban nama miidiyaa irratti deebii isinii deebisuu miti dhiqaaltota dhageettanii jirtan na fakkaate deebii isiniin deebistu miidiyaa irra baate abadan waqqeetan gochuu dandeetta suuraa isii gadi garagarcha ammallee deemati gadi garagarcha garuu deebii irraan argattan intalli kabaja qabu waan ummata bira waan biraa dubbatuun dhufneen akkanumatti seene malee wallaahi nama arrabsuuf hin dhufne akkanumatti seene malee nama arrabsuuf hin dhufne garuu tokko tokko laala yoo taate nama sadii afur akkas kan habiibti beekaniiti ati waa dubbattuu fi barri yoo kana agartee ummata yoo tokkoof tokko meeqa jedhaniif tokko jedhee deebisu ummata idmee isaa biyya arabaatti fite ummata inshaallah baangaalii fi dargaggeessa ibbitti taraa itti of taree maallaqa irraa nyaatee biyya ambaa kanatti waan taatu dhabde miskiina lafa teettu adabaan ilma ofii guddifataa teettu dubbadhu maaliif teetta jetteeni suura isii gadi garagarchi. Balu akkasina godhee isaan nama akkasiiti isaan nama akkanaati jedhee dubbadhu fedhani. Ani garuu mustahiila narrallee borullee hin dubbaddan amala kiyya akka jiru kanarraa hin jijjiiraddoan. Maaliif maatii qaba. Nama maatiin kiyya na hordofu asirratti waan ta'eef obboleeyyan qaba. Gosa qaba. Hin dubbaddoan. Horroon immoo gabbaa'ee biyya ofii arrabse. Osoo nama san hin ta'in ofii isaatti of arrabse waan ta'eef kuni anka akkana kanneen illee bakka hin kennu abbaan barbaade na barbaade haa haasa'u. Kabajaa fi barcuma abbaaf jala qaba jedha waan ta'eef yoo abbaan ofii kabajaa ofirraa fuudhe akka barbaade haa ta'an. Ammaaltu nagalchee wanni nagalchi tokko hin jiru. Kan waati isin jedha uwwata kee. Ani chorrafneeti. Nanarraa buusan tokko maaliif wanta ittiin hin qabne tokko ittiin hin qaanfadhuan. Waan hin qabne tokko yoo isaan narra kaayan arabee isin arrabsine itti balie. Walla abbaan barbaade maaliif wanti ittiin hin qabne tokko ittiin hin qaanfadhu waan ittiin qabu yoo na arrabsani na onnoon jedhu. Garuu wanta isaan hin qabne yoo na arrabsani irraan kaa'e. Zeynu kana warri koomantillee hin barreessinaa hidhatillee asisan keessaa bahe. Si galee kan si jaalatu Oromoon miliyoona 60tu si jaalata. Jaalala Oromoon qabuuf laalla dhaggeeffadhu. Namni tokko namni lama suura kee gadi garagarchuuf sitti hima dhaggeeffadhu. Uummanni tokko irratti jaalata. Oromoon akka malee dhaggeeffadhu sitti hima. Oromoo si jaalatti Zeynu. Gaafa namni lama suura kee gadi garagarchite deebii gadi baadhee deebistaafimi yoo ati deebii deebisteef moo Oromoon kabajaa duraa si qabu san galee akkas gochuu barbaadaniiti dhiisati. Hani dhagayi. Tokkoffaa wanti warri na arrabsu kuni wanti isaan narraa dhaban tokkoffaa aneerumee tanaan duratti daariin godhanne. Deebi'ee ilmoo biyyatti gatee hin dhufne. Deebi'ee jaarsa kiyyarratti hin baalaganne. Kabajaa wajji jiraataa ture. Inni sin beeka bareechisee azzalallee jiraatee na haa dhaggeeffatu. Na beeka isa beeka sirriitti wal beeyni. Kanaaf wanti isaan narraa dhabanii suuraa dhiira biraa waliin narraa dhabanii baalagummaa narraa dhabanii nama arrabsuu narraa dhabanii namni maatii gaarii fi biyya gaariirraa dhalate kabajaa namni safuun guddate eessuma osoo inni lakkii har'a dubbadhu si qaluu hennaa jedhanii waa takka irraan fuudhan.
Maaliif nama kabajaan guddate wallaa dhugaa dubbachuuf nama maatiin kiyya nama maatii kabajaatu irraa dhalate an ammallee maqaa maatii kiyyaa balleessuu hin barbaadu an ammallee maqaa eeggadha ilmoo kiyya kabajaan guddifataa jira warroonni ofii of xiqqeessu warroonni ofii of arrabsisiisu ani keessan jiru an abbaan barbaade olii gadi bahee walaa arrabsu an Abbani biyya ofii arrabse taanaan ofuma arrabse obboleetti ofii arrabse haadha ofii arrabse abbaa ofii arrabse. Sani waan rabbi tuqe abbamatu beeka waan ta'eef wallaan kana sanillee jechuun barbaadu waa hunda dubbatuun barbaadu waan ta'eef an nama gosa namallee kutaa 11 keessaan nama takka arrabsee hin beeku an umrii kiyya guutuu. Kanafi ani naman arrabsu ana dhiisa narraa bu'aa an gosa kiyyallee akka tuqamuun barbaadu an ammallee daa'ima jechuu lafaa dhufaa jirtu ilma tokkicha kana warra irrattuun dhalanii waan ta'eef ani ilma tokkicha kama abbaa qabu dhale waan ta'eef akka nama ilmoo yataamaa biyyatti gatee daa'ima of fakkeesse asirraa akka daa'ima akka reefuu jalqaba heerume godhataa hin jiru an giddiin namatti rarra'uu san hin jaaladhu an deebi'ee ani maa yoo warroonni na arrabsita ammaa haraqee fi farshoo yookiin biiraa na wajji dhuguu dhabdee fi gabbayeetiin mirqaanee waan ta'u dhabeetiin asirra bahee ganda namaa arrabsu san ofuma of arrabse malee xiqqee ofuma of xiqqeesse malee wanti wannoo nama godhu tokko hin jiru. Xiqqaadhaan ofuma of xiqqeessa kabaja barcumaa fi kabaja abbaaf jalatti qaba jedhan waan ta'eef kana wanta galman geenneef jedhamee kolkolee kara deemtu bakka irraan dhufneef jedhamee ganda namaa arrabsamullee arsiin akkasin taatu jedha wallaahi bakka hin dubbadhu wallaahi maal godhaan nama tuqe fakkaata eenyumtuu gosa ofii yoo arrafame biyyi ofii yoo arrafame nama hin danda'u. Sareen bakkuma qixxaa jala buusan onnoo jetti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Sofi. Sorry, friend. Oh, pandas love bamboo.